Ashama harka fuuni akkam jirtu hordoftoota keenya kabajamoo oduu keenyarraaf qabnu isin biraan gahaa oduu waliinaan sabboontuu lammiitii dursa matoota oduun isiniif dhiyeessa. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa tarkaanfii fudhatee loltoota PP 245 ol hojiin ala taasise. Baha Shaggaritti ilmaan Oromoo 9 waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu jedhamuun humnoota PPtiin ajjeefamanii. Magaalaa Buraayyuu keessatti maqaa ijaarsa magaalaa Shaggar jedhuun manneen abbootii warraa 6,000 diigamani. Waajjirri tikaaf odeeffannoo nageenya biyyoolessa PP abbootii amantii Sinodoosii haaraa adamsaa jiraachuun saaxilame. Kunneen matoota oduu turanii amma gara bal'ina oduutti isin ceesisa. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa tarkaanfii fudhatee loltoota PP 245 ol hojiin ala taasise. Irree fi gaachanni Oromiyaa waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Cibraan Sondonbooroo tarkaanfii fudhatee loltoota PP 500 ajjeesuun 140 madeessuun akkasumas meeshaalee waraanaa humna diinaa irraa booji'uun dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof oolchuun gabaasni bahe ifa godha. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo lola godina Gujii Bahaa Ona Liiban ganda dhagaa qallaattii jedhamutti taasiseen waraana aangoo Abiyyii tiksuuf bobbaafaman 500 daaraa botoroo tahuu fi 140 ammoo madeeffamuutu hubatame. Kana malees loltoonni sirnichaa 3 waraana bilisummaa Oromootiin kan booji'aman yoo ta'u, meeshaalee waraanaa gosa adda addaas dhuunfatameera. Akka kanaanis qawwee AKM 58, bireenii 2, isnaayiperii 2, boombii 15 akkasumas rasaasa dishqaa kan qawwee AKM fi PKM waliigalatti 10,000 ol gooticha waraana bilisummaa Oromootiin loltoota gartuun biltsiginnaa bobbaaseerraa booji'amuun dantaa qabsoof oolfameera. Oduu amma nu dhaqqabeen ammoo guyyaa har'aa guraandhala 10 bara 2023 woboon lixa Shaggar Ona Coobii ganda dirree qabbanaa iddoo addaa qaxxisaa jedhamuun beekamutti waraana PP sakattaa woboof bobba'e haxxee itti hidhee haleeluun 8 du'aan yoo adabu 12 ammoo madeessee jira. Baha Shaggaritti ilmaan Oromoo 9 waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu jedhamuun humnoota PPtiin ajjeefamanii. Giddugaleessa Oromiyaa Baha Shaggar Ona Boosat magaalaa Goda Dheeraa jedhamu keessatti amajjii 29 bara 2023 namoonni 8 humnoota biltsiginnaatiin mana hidhaa keessaa baafamanii ajjeefamanii. Namoota ajjeefaman kanneen keessatti amajjii 27 bara 2023 bakka hojii isaaniitti qabamanii waajjira poolisii magaalaa Goda Dheeraatti kan hidhaman abbaan maatii 7 obbo Tufaa Bissaa Bunee fi obbo Yaamii Maammoo akka argaman kan ibsan maatiin isin woboodha jedhamanii erga hidhaa keessatti dararamaa turanii booda namoota biroo 6 waliin amajjii 29 bara 2023 mana hidhaa keessaa baafamanii akka ajjeefaman dubbatu. Kun kanaan odoo jiru godinuma kana Ona Liiban Cuqqaalaa ganda Ilmoo Cuqqaalaa iddoo addaa Waaccuu jedhamuun beekamutti waraanni murna biltsiginnaa guraandhala 6 bara 2023 qeerroo Hawaasoo Odaa jedhamu ajjeesuu maddeen gabaasanii. Waraanni gartuu mootummaadha ofiin jedhu biltsiginnaa qeerroo kana halkan manaa gadi baasuun hidhata woboo qabda jechuun rasaasa itti roobsee ajjeese. Qeerroon Hawaasoo Odaa hirmaannaa siyaasaa bifa kamirraayyuu bilisa ta'uu fi hawaasa biratti fudhatama guddaa akka qabu kan himan jiraattonni naannichaa. Murni ilmaan Oromoo qaroo ajjeesuun Oromoo jaamsuu irratti hojjechaa jiru qaroo sabaa kana badii tokko malee irbaata rasaasaa taasisuu dubbatanii. Magaalaa Buraayyuu keessatti maqaa ijaarsa magaalaa Shaggar jedhuun manneen abbootii warraa 6,000 diigamani. Magaalaa Buraayyuu keessatti maqaa ijaarsa magaalaa Shaggar jedhuun manneen abbootii warraa 6,000 diigamani. Murni magaalaan ijaara jechaa manneen ilmaan Oromoo diiguun bakkeetti facaasaa jiru biltsiginnaan hojii isaa kana bifa qindaa'aa ta'een gaggeessuun namoota hedduu mana maleeyyii gochaa jira. Guraandhala 6 fi 7 bara 2023 godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee bulchiinsa magaalaa Buraayyuu naannoo Qeeraa jedhamuun beekamu keessatti manneen namootaa maqaa ijaarsa magaalaa Shaggar jedhuun konkolaataa gireederii itti kaa'anii diiganii jiru. Ergamtoonni PP kunneen bulchiinsa magaalaa Buraayyuu keessaa manneen abbootii warraa 15,000 tahan diiguuf karoorfataniin hanga ammaatti manneen abbootii warraa 6,000 diiguun maatii daandii irratti facaasanii jiru. Haala kanaan namoonni manneen isaanii jalaa diigame hedduun daandiitti ba'uun gariin ammoo namoota beekanitti maxxanuun jireenyaan wal'aansoo qabuuf dirqamuu maddeen ifa godhu. Waajjirri tikaaf odeeffannoo nageenya biyyoolessa PP abbootii amantii Sinodoosii haaraa adamsaa jiraachuun saaxilame. Waajjira tikaa fi odeeffannoo nageenya biyyoolessaa
Pireezidaantii duraanii mootummaa naannoo Amaaraa Tamasgeen Xuruunaatiin hoogganamutti kan argaman hoogganoonni sabaan Amaaraa ta'an abbootii amantaa Sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammootaa haaraa filaman bilbila isaanii butuu fi qaamaanis hordofsiisuun adamsaa akka jiru baramee jira. Hundeeffamuu Sinodoosii haaraa hordofee warri amantaa dahoo godhatee bataskaana maadheeffatuun olaantummaa saba tokkoo tiksaa ture. Gartuulee siyaasaa Amaaraa ifaan socho'an waliin ta'uun magaalota keessatti hokkarri jabaa kaasuuf waamicha taasisaa akka jiran ragaaleen bahan ni mul'isu. Waajjirri tikaa fi odeeffannoo nageenya biyyoolessaa abbootii amantaa Sinodoosii haaraa kanaan muudaman adamsaa kan jiru yoo ta'u, dhalattoonni Amaaraa waajjiricha keessa hojjetan abbootii amantaa Sinodoosii haaraan odeeffannoo isaanii sassaabaa jiru. Waajjirichatti itti gaafatamaan teeknikaa humna tikaa Itoophiyaa waliigalaa obbo Xilahuun Isheetu itti gaafatamummaa abbootii amantaa haaraa muudaman adamsuu fudhatee hojjetaa jira. Obbo Xilahuun bilbila abbootii amantaa Oromoo haaraa filaman butee sochii fi haasaa isaanii Abunaa Abrahaamii fi Abunaa Phexros fa'aaf geesse himata akka irratti bananiif haala mijeessaa jira jedha odeeffannoo bahe. Kana malees ragaalee argatan gartuu siyaasaa qabata amantaan tibbana hokkara kaasuuf socho'aa jiruuf dhiyeessuu irratti argamu. Akkasumas humna tikaa hordoffii fi abbootii amantii haaraa muudaman jalatti ramaduun hordofsiisaa jira kan jedhu odeeffannoon kun dhalattoota Oromoo waajjiricha keessa jiran kan shira kana dura dhaabbatan qabata wobootiin hojii irraa ari'ataa akka jiranis ibsameera jechuudhaan ragaa icciitii argate wobeeffatee kan gabaase OMN. Odeessa walqabatee nu dhaqqabeen caasaaleen waajjira tikaa fi odeeffannoo nageenya biyyoolessaa humnoota tikaa impaayiratti kanneen akka poolisii federaalaa, ejeensii nageenyaa, neetworkii odeeffannoo yookaan INSA fi raayyaan ittisaa Itoophiyaa akkasumas humnoota finxaaleeyyii naannoo Amaaraa wal faana ta'uun abbootii qabeenyaa Amaaraatiin tinnisamuun amantii dahoo godhatanii fedhii olaantummaa siyaasaa galiin gahachuuf jeequmsaa fi hokkara caalu uumuuf akka hojjetaa jiran saaxilamee jira. Egaan daawwattoota keenya oduun keenya irraaf qabnu kanumaan xumuramee jira. Nu hordofuu keessaniif galatoomaa.